tadira. Dukas. Harkaan qabi. Harkaan. Isa keessa beekum lalli tapha abbaa. Shagin jarin. Oduu tarkaanfitiin gootichi waraana bilisummaa Oromoodhaa WBO zoonii kibbaa godina Booranaa aanaa Areeroo keessa tarkaanfii ilaalessaa diina isaa irratti fudhachuudhaan mooraa diinaa dhuunfachuu beeksisee jira. Waxabajjii 2023 godina Booranaa aanaa Areeroo mooraa diinaa obbolootti argamu irratti ganama barraaqaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibiraan mataa gafarsaa tarkaanfii waraana faashistii Biltsiginnaa irratti fudhateen du'aa fi madoodhaan hedduu isaanii adabuudhaan loltoota sirnichaa mooraa keessaa aree guysee baasuudhaan mooricha dhuunfatee jiraachuu ifatti beeksisee jira. Kanaan alattis uummata naannichaa waliin marii bal'aa taasisaa turuu kan hime gootichi waraana bilisummaa Oromoodhaa. Waraanni sirnichaa naannichaa baqatan hanga odeeffannoon kun beetii naannichatti kan hin deebine ta'uudhaa fi naannichi guutumattuu gootichi waraana bilisummaa Oromootiin dhuunfatamee akka jirutu himamaa jira. Odeeffannoo injifannoo wal qabatuun WBO'n godina Gujii Lixaanaa Duuda Daawwaa keessattis tarkaanfii fudhachuu isaa kan beeksise waggaa ta'u gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii Biltsiginnaa irratti fudhachuu itti fufee kan jiru waggaa ta'u haaluma kanaanis kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaanaa Duuda Daawwaa ganda Doogoo Dukkisaa seenuudhaan waraana faashistii Biltsiginnaa irratti tarkaanfii jabaa fudhateen loltoota diinaa 7 ol battalatti waggaa irraa ajjeesuu 5 ol madoo dandammiin qabneen adabee jiraachuu ejni waraana bilisummaa Oromoo naannichaa ifa taasisaa jira. Tarkaanfii kanaan gama meeshaatiin qawwee AKM tokkoo fi rasaasa 200 ol loltoota diinaa kanarraa hiikkachuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuudhaas ejni naannichaa itti dabaluun eeruun isaa mul'ate. Gama biraatiin immoo miseensonni waraana Biltsiginnaadhaa 50 akka godina Lixa Shaggar keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun dhaga'amee jira. Duula caamsaa 25 hanga waxabajjii 2023tti murni faashistii Biltsiginnaadhaa waraana isaa bobbaasuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf hojjetus tarkaanfii jabaa WBO'n isa irratti fudhateen irra aanuudhaan miseensota waraana isaanii kan ta'an karaa nagaatiin sirnichaa ganuudhaan hidhannoo isaanii guutuun akka gootichi waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jirantu himamaa jira. Duula aanaalee Lixa Shaggar kanneen akka aanaa Aamboo, Miidhaqanyi, Ilfataa, Coobii fi Ganda Birat keessatti deemaa turan warreen karaa nagaatiin harka kennatan hedduu waggaa ta'an akka gabaasni ba'aa jiru kun ifa godhutti aanaa Aamboo fi Miidhaqanyi qofatti loltoonni Biltsiginnaadhaa 50 takkaa ol ta'an mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamanii jiraachuutu dhaga'amaa jira. Miseensonni waraana Biltsiginnaa duraanii kun yeroo ammaa qawwee fi hidhannoo waliin gooticha waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii giddugaleessaa bira gahuudhaan qabiinsi seeraa kennameefii jiraachuudhaan birgeedii obomboleettii irraa adda baasuun danda'amee akka jirutu eerama. Miseensonni waraana Biltsiginnaa gidduutti walamantaan akka hin jirre kan himan loltoonni sirnichaa ganan kun meeshaa waraanayyuu irraa fuudhanii gaafa sochiin jiru qofa itti akka deebisan dubbatanii. Miseensonni hedduminaan keessaa yaa'aa kan jiran waggaa ta'u kanaafis haalaatu mijjachuu fidide malee fedhii taa'uudhaa hin qaban jechuudhaan dubbatanii. Miseensonni waraana Biltsiginnaa duraanii waraana PPP ta'uudhaan maatii hawaasaa fi saba keenya yoo jibbamnee fi tuffatamne malee bu'aan buufanne tokkolleen hin jiru jechuudhaan achi keessa haala yeroo turan wajjin wal qabsuun gaabbiin itti dhaga'amuu kan dubbatan waggaa ta'u. Kanaaf namoota waraana sirnichaa keessatti haftan lubbuu keessan shira siyaasaa warra impaayiratti leellisuu fi fedhii aangoo nama tokkoof hin oolchina jechuudhaan jaarmiyaa ABO WBO'tti akka dabalamaniif dhaamsa isaanii dhaammatu. Odeeffannoo gama biraatiin godina Wallaggaa Lixaa aanaa Sayyoon Oleetti loltoonni faashistii Biltsiginnaadhaa dargaggoota 4 yoo ajjeesan aanaa Najjootti namoota warqee baasan 2 ajjeesuudhaan 5 ol madeessuun himamaa jira. Waxabajjii 2023 waraanni koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa godina Lixa Wallaggaa aanaa Sayyoon Olee keessatti badii tokko malee dargaggoota 4 ajjeesutu gabaafamaa jira. Loltoonni faashistii Biltsiginnaa kun marartoo tokko malee ol adeemtota aanichaa jiraattota ganda kolbaataan magaalaa Dabbasoo keessatti qabuudhaan mooraa geeffatanii boolla irra dhaabuudhaan bireenii itti roobsuun akka ajjeesantu himama. Ajjeechaan kun kan raawwate guyyaa keessaa sa'a 6:30 irratti waggaa ta'u sababa dhukaasaatiin uummanni magaalichaa shoorarkaa'ee gara manaatti baqataa akka tures himamaa jira. Dargaggoonni ajjeefaman kunis Alamuu Tarrafaa jiraataa ganda kolbaa duwwaa takka Iyyaasuu Wandimmuu Gidaanuu fi Garramuu Leencoo namoota 6 akka ta'etu eeramee jira.
Aanaa kana keessatti ajjechaan guyyaa guyyaadhaan hammaataa dhufee fi inni ammaa kun ammoo bifa adda ta'een boolla dura erga dhaabanii qopheeffatan booda jumlaadhaan akkasumas maatii tokko keessa namoota lamaa fi isaa ol ajjeesaa jiraachuun ifatti kan saaxilamaa jiru hoggaa ta'u taateen suukanneessaan kun haala kanaan durarraa adda ta'een jabaatee uummata naannichaa irratti deemaa akka jirudha kan gabaafamaa jiru. Oduma ajjechaa wal qabatuun guyyuma wal fakkaataatti godinuma lixa wallaggaa aanaa najjoottis akka warqee bifa aadaan baasanitti waraanni faashistii biltsiginnaa namoota irratti dhukaasuudhaan namoota lama battalatti hoggaa ajjeesuu 5 ol madeessuutu gabaafamaa jira. Namoota ajjeefaman lamaan keessaa tokko maqaan isaa kan ifate hoggaa ta'u namni kun Eebbaa Bantii jedhamuudhaan kan himamu hoggaa ta'u kan biraa immoo hanga ammaatti ifa akka hin teentu himamaa jira. Kan madaa'an 5 keessaayis namni hanga ammaatti maqaan isaa ifate Yoosef Abdataa nama jedhamu hoggaa ta'u yeroo ammaa yaalamaa jiraachuu kan himame hoggaa ta'u namoonni miidhaan irra ga'an hedduun kan addaan baafamanis akka jirudha kan hawaasni naannichaa ifatti dubbataa jirani. Gurbacha baadu fayyita. Baachisaa wal baattu shanee gurbaa shanee qoosaa kottu maal? Oromoodhaa woboon kibba Oromiyaadhaa godina Booranaa fi Gujii keessatti tarkaanfii hojjechimaa fudhatu beeksisaa kan jiru hoggaa ta'u tarkaanfii godina Booranaa keessatti fudhateen mooraa diinaa dhuunfachuu ifa godhaa kan jiru hoggaa ta'u oduu injifannoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo dhagayamaa jiru irratti odeessa harka qabna. Odeeffannoo injifannoo wal qabatu kan biraatiinis giddugaleessa Oromiyaadhaa aanaa Amboo miidaa qanyii fi ganda barat keessatti loltoonni biltsiginnaadhaa 50 takkaa ol ta'an gootichi waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiraachuu ejni waraana bilisummaa Oromoo naannichaa kan beeksise irrattis odeeffannoo qabna. Gama biraatiin ammoo lixa Oromiyaadhaa Wallaggaa lixa aanaa Sayyoonoleetti waraanni faashistii biltsiginnaa dargaggoota 4 hoggaa ajjeesan aanaa Najjoottis namoota warqee baasan 2 ajjeesuudhaaf 5 ol madeessuun himamaa jira. Uummanni Oromoo kanaan duras eebba yeroo darbee irratti qophaa'i. Yeroon isaa ga'eera. Waamicha qabda woboorraa dursummaa wobootiin lafee cabuu dhiiga dhangala'uuf lubbuu dhabuu wobootiin waraana bilisummaa Oromoo jalatti hiriirtanii yeroon itti mirga biyya abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaa dhuunfachuuf geessan gaheeraa kanan jechaa ture. Yerichi amma osoo qonnuu, osoo aramnuu, osoo barsiisnuu, osoo daldalluu hojii kamiyyuu keessa teenyeetu waamicha woboo haa dhaggeeffannu. Yeroon isaa gaheera. Itti fufna xumuratti goona. Saamichi dhiittaan cunqursaan dhaabbachuu qaba. Sana dhaabuuf immoo waraanni ummata Oromoof ta'u. Lakkoofsaa fi bal'ina dachee sanaa waraana gita kan sanaaf ta'u leenji'aas jira, leenji'ee ba'aas jira, hidhachaas jira irraa hiikkate. Sanaaf qophaa'u malee Oromoon jilbeenfachuu, harka laachuu, duuba deebi'uu hin qabu, qabaatees hin beeku. Warri kottaa galaa akka tiksee loonii. Tikseen looniitu galuuf loon sassaabbachuutu irra jira. Lakkaawwattee qabatteetu galti. Nu tiksee looniitii miti. Waan baaneefii qabna. Afaan tokko dubbannaa nuti ilmaan Oromootiin hin jedhu. Afaan dubbachuu miti dubbiin. Afaan tokko dubbachuu miti. Yoo afaan tokko dubbachuu wal nama dhabsiisu ta'e addunyaa kanarratti biyyi akka Somaaliyaa afaan tokko dubbattu amantiillee wal fakkaataa qabdu saba tokkicha taate hin jirtu addunyaa kanarra. Somaaliyaa keessatti immoo warra maaltu ta'aa jira qubuma qabna. Dubbiin afaan tokko dubbachuu osoo hin taane ilaalcha tokko qabaachuu fi qabaachuu dhabuu irrattidha hundaa.